Ashamaa harka fuunee kam jirtu jenna hordoftootaa fi jaalattoonni Baarkoo Miidiyaa. Egaa oduu keenyaarraaf miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaarraa qabannee isiniif dhiyaannes qabanneeti jirra. Isinis laayik sheer godhuun kanneen miidiyaa keenyaaf haaroo taatan ammoo sabiskiraayib godhuun maatii keenya ta'aa. Yaadni keessanis nu cimsaa nu jajjabeessa waan ta'eef koomantii irratti nuuf qoodaa isiniin jenna. Amma oduu jiraan eegalla. Gamtaan mormitootaa marii biyyaalessa Itoophiyaa adeemsa fakkeessiti jechuudhaan qeeqan. Gaanfa Afrikaa fi kooriidariin galaana diimaa daldala idil addunyaa nageenyaa fi ji'opolitikaaf wirtuuwwan murteessoo ta'uun kan dhaabbatudha jedhan. Saudi Arabiyaan waliigaltee niwukileera gabbisuu US wajjin waliigaluu isiitiin dura Israa'eliif beekamtii kennuu qabdi jedhan dullachi Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Gareen hidhattoota Huutii Yemen taankaroota boba'aa Saudii lama haleeluu beeksifte. Jijjiirraa taphattootaa kan bara kanaa ilaalchisee kilaboonni kubbaa miilaa hedduun isaanii magaalaa bittaa gurgurtaa tan taphattootaa jalqabaniiti jiran tan jettuu fi isaan birootis kunneen oduu ijootii. Amma gama balballoomii oduuttiin achiisin dabarsaa. Oduu waliin Anjamaal Abdulleetii oduu biyya keessaatiin eegalla. Gamtaan mormitootaa marii biyyaalessa Itoophiyaa adeemsa fakkeessiti jechuudhaan qeeqe. Gamtaawwan mormitootaa lama adeemsa marii biyyaalessa Itoophiyaa kan itti fufiinsaan dhiyeenyatti gaggeeffamaa jiru irratti qeeqa isaanii dhiyeeffachuun adeemsichi mootummaadhaan kan qindaa'e waan ta'eef fudhatama kan hin qabnedha jechuun qeeqan. Dabalanni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Gamtaan mormitootaa fi ABO mariin biyyaalessaa adeemsa fakkeessuuti jechuun qeeqan. Mootummaa irratti walooma qindaawaa uumuuf afeerraas dhiyeessan. Dhiheenyatti paartiileen mormitootaa fi gareen hidhattootaa ce'umsa siyaasaa uumuudhaaf tumsuu isaanii akka cimsan yaamicha dhiyeessanii jiru. Ibsa torban kana baasaniin gamtaan paartiilee mormitootaa Ethiopian Corporate for Victory and Tradition jedhamu marii biyyaalessaa kanaa marii fakkeessiiti jechuun kan dhiyeesse yoo ta'u rakkoo siyaasaa fi qaawwa nageenya Itoophiyaa isa gadi fagoo ta'e furuu kan hin dandeenye ta'uu ibse. Faallaa kanaatiin ammoo guyyaa boruu irraa eegalee gabaasa gareewwan miseensotaa 10 qaban gabbisan irratti mariin ni gaggeeffama jedha koomishiniin marii biyyaalessaa. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa ibsa miidiyaaleef kennaniin marichi ajendaalee irratti gadi fageenyaan mari'achuu fi ibsa hayyootaan deeggaruun milkaa'inaan gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Hojiin hirmaattonni akka walitti dhiyaatanii fi ajendaalee irratti gadi fageenyaan akka mari'ataniif hojjetame bu'a qabeessa ta'uu haasaniiti jiran. Ogeeyyiin ijaarsa biyyaa seenaa dhimmoota federaalizimii fi eenyummaa irratti beekumsaa fi muuxannoo gahaa qaban ibsa mari'attootaaf galtee addaa ta'uu taasisuu eeruun gaafilee hirmaattoota irraa ka'aniif deebii kennuus ibsanii jiru. Guyyaa boruu irraa eegalee gabaasaawwan gareewwan miseensota 10 qaban gabbisan irratti mariin kan eegalu ta'us eeraniiti jiru. Yaa'ii marichaan hirmaattoota 4,000 keessummeessuun qophiilee hedduu kan gaafatu ta'us deeggarsa qindaa'aa dhaabbileen fayyaa nageenyaa fi tasgabbii akkasumas geejjibaa taasisaa jiran dinqisiifataniiti jiru. Gaanfa Afrikaa fi kooriidariin galaana diimaa daldala idil addunyaa nageenyaa fi ji'opolitikaaf wirtuuwwan murteessoo ta'uun kan dhaabbatudha jedhan. Akka miidiyaan faanaa afaan Ingilish maxxansetti yoo ta'es naannoo tarsiimoo kana keessatti Itoophiyaan karaa nagaa fi seeraan dubbii galaanaa hordofuun dantaa dinagdee isii eeguu fi egeree uummata isii bocuuf kan kaayyeeffattee fi haala naannichaa dammaqinaan jijjiiraa akka jirtu himte. Adam Dhalate dabalata qaba. Haayiroon mirga seena qabeessaa fi uumamaa kana karaa nageenya jeequu fi kuusa dabaatiin ukkaamsuuf carraaqqiin cimaan godhaa jirtu naannicha tasgabbii dhabsiisuu qofa osoo hin taane qopheeffama dippiloomaasii mataa isii saffisiisaa jira. Laga Mormoree irraa kaasee hanga qarqara galaana diimaatti haayiroon yeroo dheeraaf sochiin farra Itoophiyaa taasiftee turte tarkaanfii bu'a dhablee Itoophiyaa duubatti deebisuu dhiisii dhaabuullee hin dandeenye ta'ee hafe. Waggootaaf imaammanni alaa Masrii Itoophiyaa wallabdee keessoo keessatti akka gololleetti akka naannoytuu fi ollaa diinaatiin marfamtee akka turtu irratti qajeelfama hundaa'ee ture. Har'aas tarsiimoon danqaa Haayiroo Haayyoo Finfinnee qopheessuun qophatti baasuu qofaaf biyyoota gaanfa Afrikaa hunda waliin waliigaltee waraanaa nageenyaa fi dippiloomaasii alseerummaa qopheessuudha. Tarsiimoon kun kan maddu yaada xiinsammuu dulloomaa irraa yoo ta'u, aangawoonni Masrii Itoophiyaan gama nyaata, daldala, nageenyaa fi xurree galaanaa irratti of danda'uu isii akka balaa kallattiin olaantummaa Haayiroon naannicha irratti qabdu irratti xiyyeeffatuutti ilaalu. Ejjennoon cimaan Haayiroon laga Mormoree irratti qabdu jalaa fashaloinaan aangawoonni Masrii xiyyeeffannoo tarsiimoo isaanii gara galaana diimaa fi gaafii buufata doonii Itoophiyaatti jijjiiruun ni yaadatama. Masriin gama waltajjiiwwan idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi liigii Arabaatiin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ugguruuf duula cimaa himannaa doorsisaa fi ololli gaggeessaa turte guutummaatti kan fashalaa'e yoo ta'u qabatamni hojii hidhichaa seeneffama dharaa Haayiroon mirga ittiin fayyadama bishaanii seena qabeessa irratti taasisaa turte guutummaatti bakka haqe. Masriin nageenya gaanfa Afrikaa irratti kallattiin aangoo kan hin qabne ta'us dhimmoota naannoo keessa seenuu itti fufteeti jirti.
haa ta'u malee tooftaaleen diinummaa Kaayiroo sababoota ji'oopolitikaa ijoo hedduudhaan fashalaa'uun isaanii hin oolu jechuun fuula feesbuuka miidiyaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Faanaa afaan Ingiliziin barruun maxxanfame itti fufuun karaa seeraa fi nagayaa mata duree xiqqaa jiru jalatti Itoophiyaan galaana bira dhaqqabuuf karaa weeraraa humnaa yookaan sarbama naannootiin osoo hin taane wal misoomsuu, waliigaltee daldalaa fi wal jijjiirraa kaapitaalaa hordofaa jirti jechuun sochiin biyyattii kan bu'uura ollaa gaarii jiru irratti hundaa'e akka ta'e akeekuun qajeelfamichi seera idil addunyaa fi dippiloomaasii ammayyaa jalatti fudhatama bal'aa kan qabu yoo ta'u olola weeraraa Masriin hafarsitu guutummaatti bu'uura kan hin qabne taasisa. Qabatama teessuma lafaa jechuun maxxansichi mata duree xiqqaa biroo jalatti Masriin gaafa Afrikaa irratti kiiloomeetira 1000 fagaattee argamti. Siyaasni bakka bu'ummaa fageenya dheeraa fi bobba'insi waraanaa ishee sababa dhiphina loojistikii, gufuu geejjibaa fi dhiibbaa dinagdee biyya keessaa Masrii mataa isiitii yeroo dheeraa itti fufinsa hin qabu jechuun gahee fi gumaanni Masriin siyaasa gaafa Afrikaa keessatti qabdu dhiibbaa keessootiin kan fashalu akka ta'e akeekuun mata duree xiqqaa biroo jalatti hubannoo naannoo jechuun biyyoonni gaafa Afrikaa keessa jiran fedhiin Kaayiroo inni jalqabaa nagaa naannoo yookaan wal misoomsuu osoo hin taane Itoophiyaa to'achuu akka ta'e guutummaatti ni hubatu. Kanarraa kan ka'e fedhiin isaan ajandaa siyaasaa fi waraanaa Masriif meeshaa bakka bu'ummaa ta'anii tajaajiluuf qaban xiqqaadha. Itoophiyaan gama isiitiin ammoo danqaa Kaayiroo kana ofirraa ittisuuf tooftaa bilchaataa qabatamaa fi duubatti hin deebine qabattee jirti jechuun ergaa bilaashitti laffa'in jettu Masriif akka waan dabarsuu fakkeessuun maxxansichi gama xumuraatti tokkummaa biyya keessaa cimsuudhaan milkaa'ina hojii jaatanii guddicha haaromsaa xumuruun dandeettii dinagdee keessoo isii guddisuudhaan Itoophiyaan tooftaa dippiloomaasii Masrii ofirraa ittisuu walirraa hin cinne jiddugaleessa godhattee jirti. Itoophiyaan guddina waliinii karaa nagaa seeraa fi haqa qabeessa ta'een hordofuun isii imaammata Kaayiroo qoqqoodinsaa fi seeraan alaa ta'e kana irra aanuuf kan murtaa'edha jechuun hawaasa idil addunyaa biyyoota ollaatii fi gaanfa Afrikaa dabalatee Masriif dhaamsa dabarsuun goolabame. Gareen hidhattoota Huutii Yaman taankaroota boba'aa Saawudii 2 haleeluu beeksise. Huutiin warra Yaman kan Iraaniin deeggaramu qaama tarkaanfii hulaa galaanaa Saawud Arabiyaatti cufuu fudhachaa jiruun taankaroota boba'aa Saawudii 2 haleeluu beeksise. Dabalannee oduu kanaatis akka armaan gadiitti isiniif dhiyaata. Tarkaanfiin carraaqqii Iraan ulaa Hormuz to'achuuf gootutti aanee hiree lammeessoo ulaa geejiba boba'aa addunyaa gama galaana diimaa danqu ta'ee jira. Ulaa Baabul Mandab kan faallaa ulaa Hormuz kaasee fiixee galoo galaana Arabiyaa jiru kan to'atan hidhattoonni Huutii isniina dabree Saawud Arabiyaatti ulaa galaanaa akka cufan dhaadachaa kan turan waraanni US ajaja pirezidaantii Tiraamp arbaa kalee haleellaa marsaa haariyaa Iraan irratti banuun beeksise. Dimiin kalee sunis haleellaa halkan 12ffaaf walitti aansee kan raawwatameedhaas jedhan. Mootummaan Oomaan ammoo gama isaatiin nageenyaa fi tasgabbii ba'aa giddugaleessaa akka deebi'uuf tattaaffii dippiloomaasii cimsuu beeksise. Ministeerri dhimma alaa Oomaan ibsa baaseen mootummaan Saawud Arabiyaa hidhattoota Huutii Yaman keessaa fi ergama addaa UN waliin dhimma waliin qindaa'uun marii siyaasaatti akka deebi'amu irratti hojjechaa jiraachuu ibse. Walitti bu'iinsi naannichaa caalatti akka hin hammaannee fi tarkaanfiin nageenyaa galaana diimaa fi bilisummaa geejiba galaana balaaf saaxilu kamiyyuu irraa akka of qusatanis Oomaan waamicha dhiyeessitee jirti. Yaamichi kun yeroo hidhattoonni Huutii Yaman geejiba galaanaa gara Saawud Arabiyaatti taasifamu irratti uggura labsii fi dooniiwwan daldalaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalaniiti jechuudha. Haalli kun yaaddoo nageenya galaana diimaa keessatti dabaluu fi geejiba daldalaa idil addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan. Oomaan yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa naannichaa keessatti gahee araaraa taphachaa kan turte tahuu fi biyyattiin kanaan duraas marii Iraanii fi Ameerikaa akkasumas mootummaa Yamanii fi gareewwan hidhatan gidduutti gaggeeffame keessattis shoora olaanaa taphachuun beekamtis jedhan. Amma gama oduu ispoortiitti hoggaachiisin dabarsinu ammoo jijjiirraa taphattootaa kan bara kanaa ilaalchisee kilaboonni kubbaa miilaa hedduun isaanii magaalaa bittaa gurgurtaa tan taphattootaa jalqabaniiti jiru. Liverpool taphataa PSG Biraandlii Baarkoolaa mallatteessisuuf abdii guutuu akka qabdu ibsite. Dabalannee oduu kanaatis akka armaan gadiitti isiniif dhiyaata. Jijjiirraa taphattootaa tan bara kanaa ilaalchisee kilaboonni kubbaa miilaa hedduu isaanii magaalaa bittaa gurgurtaa tan taphattootaa jalqabaniiti jiran. Liverpool taphataa PSG Biraandlii Baarkoolaa mallatteessuuf abdii guutuu akka qabu ibse. Arsenaalii fi Bayern Munich akkasuma taphataa kana mallatteessuuf gaafachaa jirti. Baarkoolaan waancaa addunyaa irratti ga'umsa gaarii agarsiisee jira.
Taphataa kana Liverpool eega bara dheengaddaatiif as jidduu gaafachaati jirti. Manchester United taphataa Bournemouth Alex Scott mallatteessisuuf gaafatus dorgommii cimaatu isa mudatee jira. Filannoon Alex Scott garuu Arsenal ta'ullee haa ta'u malee sodaan isaa yoon Arsenal gale yeroo taphaa hangamiin harkadha isa ju'uutu gaafiitti ta'ee jira. Alex Scott gama Chelsea kanaas deemuu waan barbaadu fakkaata. Chelsean paawundii miliyoona 64 dhiyeessuus Bournemouth garuu fudhachuu dide. Oduma wal fakkaatuun Bruno Fernandes kontraata haaraa Manchester United waliin mallatteessuuf akka deemuutu himamaa jira. Kilaboota Saudi Arabiyaatiin barbaadamaa kan ture Bruno Fernandes Manchester United waliin yeroo dheeraa turuuf murteessee akka jiruutu himama. Gama Arsenaaliinis dursaan taphattoota isaanii Martin Odegaard gurguruuf akka deemantu himamaa jira. Taphataa ganna 27 kanaaf gatii gaarii akka dhageeffachaa jiran Telegraaf gabaasee jira. Arsenaal Bruno Guimaraes paawundii miliyoona 70 mallatteessifate. Sababa kanaaf Arsenaal Odegaard gurguruu danda'e jechuunis gaazexeessaan ispoortii addunyaa Fabrizio Romanoon himee jira. Arsenaal sarara jidduu isaa taphattoota teeknikaa fi jabina qaamaa guutuu qabaniin jaaruu barbaada. Manchester United taphataa Real Madrid Eduardo Camavinga mallatteessisuu akka barbaadus himamaa jira. Garuu Camavingaan ga'umsa gaarii irra waan hin turreef Faransaay waliin hiree waancaa addunyaa osoo hin argatin hafe. Taphataan Firaansii fi Arsenaal kan ta'e William Salibaan miidhama isa mudateef yeroo dhiyootti taphatti deebi'uu akka hin dandeenyees himan. Gabaasonni ba'an akka agarsiisanitti yoo ta'es Salibaan miidhama isa mudate kanaaf tajaajila baqaqsanii yaaluu taasifachuu baatullee garuu yeroo dheeraa fudhatee miidhamarraa bayyanachuuf akka turuutu ibsame. Taphataa Wolves Tolu Alo Kondareen dirree keessaa hin bowwaan je'eef leenjisaan shaakala addaan kutee bahe. Taphataan kun kilaba warra Xaaliyaanii Fiorentina galuu kan barbaadu ta'us garuu Wolves kilaba Tarkii Trabzonsporitti gurguruuf walii galee ture. Taphatichi ammoo abadan gama Tarkii deemuu hin barbaadu jechuunis dide. Taphataan ganna 25 lammii Naayijeeriyaa kan ta'e kun amma akkaan gama Fiorentina deemuu naaf hayyamtanitti dirree tana keessaa numaan hin baane jechuunis waakkate. Kanaafis taphattoonni kaan shaakala hojjechuu hin dandeenye jechuun BBC Sport gurra addunyaa buusee jira. Kanaaf leenjisaan kaleessa shaakala addaan kutee kan bahee fi tapha michoomaa Wolves taphatte keessatti osoo hin hirmaatin hafee jira. Taphataan duraanii Manchester United Casemiro ammoo kilaba Lionel Messi faan keessa taphatan Inter Miami gale. Taphataan duraanii abbaan Inter Miami David Beckham Casemiroon kilaba keenya filachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuun galateeffatee jira. Egaa daawwattootaa fi jaalattoota Barkoo Miidiyaa oduu narraaf qabannee isin biraan gahaa turre tanaan gaammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.